Itoophiyaa fi Somaaliilaand walii galtee wal hubannoo Itoophiyaa fuulaa galaanaa argamsiisa jedhamee ammajjii 2024 walii mallatteessuu hordofee kaabineen Somaaliyaa walgahii hatattamaa kan ta'e. Soomaaliyaan walii galtee Itoophiyaa fi Somaaliilaand fudhatama hin qabu jechuunis mormite. Dabalata oduu kanaa Lallisaa Alamuu akka itti aanutti qindeesseera. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif ibsa onkoloolessa 13 bara 2023 taasisaniin dhimmi galaana diimaa baay'ee hin dubbatamne gaafa isaan fottoksanii dubbatan ulaan galaanaa dhimma jiraachuuf jiraachuu dhiisitu jechuudhaan tokko jedhanii dubbii eegalan. Dubbiin kun akka ibidda cidii qabatee suutuma suuta guddataa deeme Afrikaa darbuudhaan addunyaatti illee asaasamaa ture. Miidiyaaleen idil addunyaallee walirraa fuudhanii dhimma kana gabaasan. Dhibdeen Itoophiyaan karra galaanaa dhabduu kan mudate ammoo Eertiraan walabummaa ishee erga labsattee booddee Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuutiin biyya qarqara galaanaatiif kaffaltii hedduu kaffaltee kisaaraa hamaaf saaxilamaa turte warroota addunyaa keessa jiran keessaa ishee tokko taate. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gara aangootti erga dhufaniitii dhimmoonni ulaa galaanaatiin wal qabatan kallattiinis ta'e al kallattiitiin kaafamaa ture jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed erga aangootti dhufanii booda humna galaanaa waggaa 30 diigamee ture deebisanii ijaaruudhaan fedhiin ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa walgahii miseensota paartii irraa kaasee haga walgahiiwwan naannoo bebbeekamoo irratti kallattii fi al kallattiin kan hirmaatan irratti kaafamuun mariin irratti taasifamaa akka ture ni dhaga'ama. Bu'uuruma kanaan barri faranjootaa haaraan akkuma seeneen amajji tokko wixata kaleessaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand dhimma itti fayyadama ulaa galaanaa irratti waliigaltee gochuun dhaga'ame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihii Abdii sanada waliigaltee waloo hunda hammate waliif mallatteessan. Bu'uuruma kanaan waliigalteen kun biyya ulaa galaanaa hin qabne Itoophiyaan liiziidhaan haadha qabeenyaa ulaa galaanaa akka taatu godhaa jedha ibsi gabaasa miidiyaalee ba'aa ture. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Somaaliilaand Musee Bihii waliin waliigalticha mallatteessuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa fi alaa qabatanii balbaloomsaa turan. Gama Somaaliilaandiitiin hammayyoonaa dhimma kanarratti ibsi kennamee hin jiru. Akkaataa imaammata alaa Itoophiyaatiin waliigaltichi kennanii fudhachuu irratti kan hundaa'e ta'uu miidiyaaleen gabaasaa turan. Obboloota keenya Somaaliilaand waliin amma waliigaltee irra gahameera. Waliigaltee hubannoo yookaan immoo itti fayyadama ulaa galaanaa kun amma mallattaa'eera kan jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa sirna waliigaltee pirezidaantii Somaaliilaand Musee Bihii Abdii waliin walii mallatteessuu magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti qophaa'e irratti sirni kun raawwatamuu addeessan. Akka Reuters gabaasetti ammoo Itoophiyaan yeroo ammaa daldala alaatiif harka caalu ulaa Jibuutii irratti hirkattii jedha. Pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihii Abdii gama isaaniitiin akka qaama waliigaltee kanaatti Itoophiyaanis adeemsa keessa Somaaliilaandiin akka biyya walabaa taate beekamtii kennuufiin biyya jalqabaa taati jedhanii turan. Itoophiyaan ulaagaa galaanaa ka argachuu dandeessu waliigaltee liizii waggaa 50 ka turu yoo ta'u waggaa 50 booda waliigaltichi ka haara'u ta'us haalli inni itti amma itti mallatteeffame ifaan mul'atee hin jiru. Biyyoonni lamaan kun naannoo ulaa galaanaa kana waliin misoomsuuf waliigalteetu himame. Waliigalteen kun Itoophiyaan buufata waraanaa galaana diimaa irratti ijaaruu akka dandeessu karaa bana jechuun gorsaan nageenyaa biyyaalessaa muummee ministeera Itoophiyaa Ambaasaadar Reedwaan Huseen fuula Tiwutara durii ka amma X jedhamu irratti barreessanii jiru. Gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa gaanfa Afrikaatti ijoo dubbii ta'ee ture kanaan ragaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka agarsiisutti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa 16 ulaa galaanaa hin qabne keessaa ishee hangafadha. Rakkoo kana furuuf seenaa kan haaromsuuf muummeen ministeera Itoophiyaa dhimmi ulaa galaanaa dhimma jiraachuuf jiraachuu dhiisuuti jechuun tokko jedhanii onkoloolessa keessa ifatti miidiyaaleef erga himanii booda hojii isaanii dilee godhatanii itti seenan. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand godhan kanaan mootummaan Itoophiyaa daran gammadaa ta'uu ibsi mootummaa federaalaa fi dhaamsi muummee ministeera Itoophiyaa ragaa guddaadha. Mootummoonni naannolee illee ergaa gammachuu karaa TV naannolee fi biyyaalessaa dabarsaa turan. Guyyaarraa kanas ammoo naannolee guutuu Itoophiyaa magaalota tokko keessatti deeggarsi bifa ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaaf ba'amaa oolee jira. Lammiileen Itoophiyaa hedduunis Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf Somaaliilaand waliin mallattoo isheen taasiste daran gaarii ta'uu karaa miidiyaa hawaasaatii fi akkasuma miidiyaaleen mootummaallee guyyaa kaleessaarraa kaasanii balbaloomsaa turan. Haa ta'uutii malee garuu waliigaltee kana irratti gammadoo kan hin taane Soomaaliyaan waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand fudhatama hin qabu jechuun guyyaarraa kana labsiteetti jirti. Ambaasaadara ishee kan Itoophiyaa jiruus illee ofitti waamte
gammachuu Itoophiyaan keessa jirtu kanatti isheen immoo dallantuu ta'uu ishee ibsite. Waamichi guyyaa irraa mootummaa Soomaaliyaatiin godhameen akka ibsutti biyyattiin ministeera muummee Hamzaa Abdii Baarreen taasifameen waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand taasisan akka fudhatama hin qabne jala muruudhaan addeessee jira. Akka seera idil addunyaatti Somaalilaand qaama Soomaaliyaati ka jedhu ibsi guyyaa irraa mootummaa Soomaaliyaatiin ba'e kuni waliigalteen Itoophiyaa waliin taasifame balaaleffatamee jira. Muummeen ministeera Soomaaliyaa Hamzaa Abdii Baarreen kun imaammata idil addunyaa faallaa akadeemii mootummaa Soomaaliyaa diiguudhaaf kan kaayyeffatedha jechuun ibsan. Ibsi ba'e lafti Soomaaliyaa Somaalilaand dabalatee eenyuyyuu iinchii tokkollee tuquu hin danda'u ka jedhu yoo ta'u dachee bishaanii fi lafa Soomaaliyaa kabachiisuuf qophii ta'uu addeessee jira. Waliigalteen raawwatame gaanfa Afrikaa miidha ka jedhu ibsi guyyaa irraa ifatti ba'e kun birmadummaa Soomaaliyaa irratti ka xiyyeeffatedha jedha. Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee wal hubannoo Itoophiyaa fuulaa galaanaa argamsiisa jedhame kaleessa Amajji 1 bara 2024 waliif mallatteessuu hordofee kaabineen Soomaaliyaa har'a walgahii waameen dheekkamsa guddaa dheekkamee jira. Magaalaa Somaalee tokko keessatti illee guungummiin waraana labsuu asaasamaa jira. Akkaataa waliigaltichaatti Itoophiyaan buufata waraanaa fi buufata doonii ijaaruuf ulaa galaanaa kiiloomeetira 20 bal'atu fudhattee bakka isaa immoo daandii qilleensa Itoophiyaa keessaa qooda kennuuf akkasumas immoo Somaalilaand biyya akka taatuuf beekamtii akka kennitu ibsamee jira. Somaalilaand bara 1991 Somaaliyaa irraa adda ba'uun walabummaa ishee labsattee akka biyyaatti of ilaaltus garuu beekamtii idil addunyaa hin qabdu. Soomaaliyaan ammoo Somaalilaand akka qaama ishee fi Soomaaliyaa keessaa akka naannoo yookaan immoo bulchiinsa tokkotti ilaalti. Ambaasaadar Redwaan Huseen mootummaan Itoophiyaa sanada waliigaltee kana Somaalilaand waliin wayita mallatteessu qajeeltoo kennanii fudhachuu jedhu bu'uura godhachuun akka ta'e addeessan. Itoophiyaan waan harkaa qabdu kennitee bakka isaa lafa ulaa galaanaa argatte irratti buufata waraanaa ijaaruu akkasumas immoo buufata doonii misoomsifachuu dandeessii jedhan. Mootummaan Itoophiyaa dheekkamsaa fi guungummii mootummaan Soomaaliyaa guyyaa irraa kana walgahii hatattamaa baasuun ibsa balaaleffannaa kenne kanaan haga oduun kun qindaa'utti waan jedhe hin qabu. Waan jiru jala buunee kan beeksisnu ta'a. BBC, Reuters fi miidiyaalee Itoophiyaatiif ka Somaalee wabeeffanne. Yuunivarsiitiin Finfinnee fi Baankiin Oromiyaa waliin hojjechuuf sanada waliigaltee mallatteessan. Waliigalticha pireezidaantii eeggataa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee fi hojii raawwachiisaa olaanaa Baankii Oromiyaa obbo Tafarii Makonnin mallatteessaniiru. Waliigaltichi hojiirra oolmaa fi riifoormii ofiin of bulchuu Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa isa tokko ta'us ibsameera. Dr. Saamu'eel Kifileen haasawaa taasisaniin Yuunivarsiitiin Finfinnee waggoota 73 darbanitti hojiilee biyyaaf hojjetaman raawwii gaariin itti fufsiisuuf hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. Baankii Oromiyaa waliin waliigalteen taasifamus damee faayinaansiin qorannoo fi qo'annoo beekumsaan muuxannoo wal jijjiiruu fi dameelee birootiin waliin hojjechuuf ta'us ibsameera. Hojii raawwachiisaa olaanaa Baankii Oromiyaa kan ta'an obbo Tafarii Makonnin gama isaaniitiin baankichi Yuunivarsiitii Finfinnee waliin hojjechuun hiikaa addaa akka qabu ibsaniiru. Baankiin Oromiyaa tajaajila kennuun guddachaa jiraachuus obbo Tafariin eeraniiru. Ayyaana qilleetti hanqinni dhiyeessii oomishaalee akka hin muudanne hojjechaa jiraachuu Biiroon Daldala Oromiyaa beeksise. Biirichatti daayirektarri gabaa obbo Galatee Caalaa Faanaa Broadcasting Corporative akka ibsanitti hanqinni dhiyeessii oomishaalee akka hin muudanneef Biiroon Daldala magaalaa Finfinnee waliin hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Gabaa tasgabbeessuuf magaalota naannoo Oromiyaa gurguddoo hunda keessatti gabaan dilbataa hundaa'uun oomishaaleen garaagaraa qonnaan bultootaan kallattiin shammaatotaaf dhiyaachaa jiraachuus ibsaniiru. Dhiyeessii oomishaalee qonnaan wal qabatee bulchiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa gurguddoo keessatti oomisha kuduraa fi muduraa, horii dhaabbii fi bu'aalee beelladotaa dhiyeessuuf hojjetamaa jiras jedhaniiru. Hanqinni dhiyeessa meeshaalee bu'uuraas akka hin muudannee qaaleensa jireenyaa tasgabbeessuuf waldaalee hojii gamtaa waliin qindoominaan hojjetamaa akka jirus eeraniiru. Ayyaana qilleen wal qabatee baazaariin har'arraa eegalee bakkeewwan garaagaraatti banamus obbo Galateen dubbataniiru. Agarsiisni horsiisee bultoota Afrikaa Bahaa Amajjii 17 hanga 23 bara 2016 Finfinneetti akka gaggeeffamu ibsame. Ministeerri jallisii fi naannawaa gammoojjii wabii nyaataa mirkaneessuu fi qabeenya misoomaa naannawaa gammoojjii fayyadamuun jireenya horsiisee bultootaa fi gariin horsiisee bultootaa fooyyessuuf hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuus beeksiseera. Manni hojii ministeerichaa sadarkaa biyyaalessaatti waggaa lamaan kan kabajamu guyyaa horsiisee bultootaa barana haala walitti hidhaminsa biyyaalessaa cimsuun Amajjii 17 hanga 23
sadii bara 2016 Finfinneetti kan kabajamu ta'uu Injiinar Aayishaan ibsa kennaniin saganticharratti biyyoonni miseensa dhaabbata misooma mootummoota baha Afrikaa IGAD kan hirmaatan akka ta'es himaniiru. Akka FBC'n gabaasetti agarsiisicharratti mariiwwan walitti hidhamiinsa naannawaa cimsan jireenya horsiisee bultootaa fooyyessuu irratti xiyyeeffatan waljijjiirraa muuxannoo egzibishinii aadaa fi qabeenya misoomaa horsiisee bultootaa kalaqoota teeknooloojiiwwanii fi biizinasii akkasumas kanneen biroo kan dhiyaatan akka ta'es ibsameera. Gamtaan Foorumii Nageenya Biyyaalessaa ijaarsa nageenyaa fi waliigaltee biyyaalessaa bu'aa qabeessa taasisa jedhamee hundeeffame. Waltajjiin Gamtaan Foorumii Nageenya Biyyaalessaa hundeeffamuun qophaa'ee magaalaa Adaamaatti kan taa'ame yoo ta'u, hooggantoonni Foorumii Nageenyaa dhaabbilee barnootaa olaanoorraa yuunivarsiitiiwwan adda addaarraa walitti dhufanis hirmaataniiru. Ministeera nageenyaatti itti gaafatamaan deeskii ijaarsa nageenyaa obbo Wandasan Makonnin akka ibsanitti foorumiin kun ijaarsa nageenyaa fi waliigaltee biyyaalessaa irratti qooda olaanaa baha jedhan. Miseensa gamtaa foorumii nageenya biyyaalessaa dhaabbilee barnootaa olaanaa kanaan dura hundeeffame akka tures dubbataniiru. Haala kanaan gurmaa'insa foorumii nageenya cimaa fi hojimaata wal fakkaataa qabu sadarkaa biyyaalessaatti uumuun ijaarsa nageenyaa fi waliigaltee biyyaalessaa bu'aa qabeessa taasisuuf yaadamus himaniiru. Ministeerri barnootaa fi ministeerri nageenyaa foorumii nageenya kanarraa karoora sagantaa fi raawwii waliin baasuun tumsaan akka hojjetanis eeraniiru. Waltajjicharratti kan hirmaatan bakka bu'aan ministeera barnootaa Dr. Iddoosaa Tarfaasaan gama isaaniitiin ijaarsi nageenyaa dhaabbilee barnootaa keessatti bu'aa qabeessa ta'aa dhufuusaa dubbataniiru. Gamtaan foorumii nageenya biyyaalessaa hundaa'uun isaa gamtaa barattootaa fi dhaabbilee barnoota olaanoo ijaarsa nageenya irratti qindaa'anii akka hojjetan humna dabalataa ni uumas jedhaniiru. Foorumichi ijaarsa nageenyaa waliigaltee biyyaalessaa fi walooma irratti akkasumas walitti bu'iinsa dhaabbilee keessatti akka hin muudanne gamtaa barattootaa fi qooda fudhattootaa waliin tumsaan akka hojjetus yaadachiisaniiru. Oduu biyya alaatiin xiyyaara Jaappaan irratti balaan ibiddaa mudate. Buufata xiyyaaraa Hanedaatti xiyyaarri Jaappaan yeroo qubatu xiyyaara biraa waliin walitti bu'uun balaa ibiddaa guddaa keessummeessuu BBC fi miidiyaaleen addunyaa gurguddoo biraan gabaasaniiru. Imaltoonni 379 xiyyaaricha keessaa nagaan baafamus himameera. Raashiyaa fi Yuukireen guyyoota muraasa dura xiyyaaraan erga wal haleelanii booda pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin Yuukireen haleeluu cimsuuf dhaadatan. Puutiin hospitaala waraanaa wayita daawwatan Raashiyaan bu'uuraalee waraanaa Yuukireen haleeluu irratti xiyyeeffachuu itti fuftis jedhaniiru. Dabalata oduu kanaa Lubee Girmaa akka itti nuuf dhiyeessiti. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin Yuukireen haleeluu cimsuudhaaf dhaadatan. Raashiyaa fi Yuukireen guyyoota muraasa dura xiyyaaraan erga wal haleelanii booda pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin Yuukireen haleeluu cimsuuf dhaadatan. Puutiin hospitaala waraanaa wayita daawwatan Raashiyaan bu'uuraalee waraana Yuukireen haleeluu irratti xiyyeeffachuu itti fufti jedhanii jiru. Haleellaa xiyyaaraa Yuukireen magaalaa Raashiyaa Beelgoroditti raawwattee haleellaa itti yaadame namoota nagaa irratti raawwatame kan jedhan yoo ta'u, haleellaa Beelgoroditti sanbata darbe raawwatame namoonni 25 ajjeefamuu qondaaltonni naannichaa himanii jiru. Puutiin wixata darbe kan loltootatti wayita dubbatan waraanichi gara Raashiyaan feetutti jijjiirameera jechuun waraanicha goolabuu barbaaddee akka turte garuu haala Raashiyaa akka goolabamu barbaaddu qofaan ta'uu heeran. Puutiin itti dabaluun ibsa kennaniin deeggartoonni Yuukireen warra lixaa waraanicha akka hin xumuramne gufuu guddaa ta'uu ibsuudhaan garuu Raashiyaa balleessuu akka hin dandeenye hubachuu waan jalqabaniif haasaan isaanii jijjiiramuu eegaleera jedhanii jiru. Pireezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskyy afgaaffii barruu The Economist waliin taasisaniin himannaa irratti dhiyaate kana mormuudhaan yaadni Puutiin Raashiyaan waraanicha injifachaa jirti jechuudhaan dhiyeessan miira qofa jechuunis dubbatanii jiru. Lakkoofsa lammiilee Raashiyaan Yuukireen keessatti miidhaman irratti kan xiyyeeffatan Zelenskyyn humnoonni nu morman bara 2023 magaalaa guddaa tokkollee fudhachuu hin dandeenye kan jedhanii fi Zelenskyyn biyyoota lixaa michuu Kiiv ta'anitti mufachuu ibsuudhaan miirri muddamaa isaanitti dhaga'amaa hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Hooggantoonni biyyoota lamaanii kana dura ergaa bara haaraa dabarsanii kan turanii fi dilbata darbee Puutiin loltoota Raashiyaa waraana Yuukireen keessatti hirmaatan gootota jechuudhaan leelliftee jirti.
jalqaba bara 2024 haasawaa Zaaleniksiin taasisaniin lakkoofsi meeshaalee waraanaa biyyattiin oomishtu akka malee dabaluu dubbatanii yoo xiqqaate diroonii miliyoona 1 ijaaruudhaaf waadaa galanii jiru. Raashiyaa fi Yuukireen guyyoota muraasa darban walitti dhukaasaa kan turan ta'us Yuukireen magaalota Raashiyaan irraa fudhattee kanneen Doonesk keessatti argaman bara haaraa kanatti haleelu qondaalonni Mooskoon muddee kan himanii fi haleellaa kana namoonni 4 ajjeefamuun 13 ammoo madaan. Sanbata darbee humnoonni Yuukireen kibba dhiyaa Raashiyaa keessattuu Beelgirood kan haleelte Puutiin haleellaa Beelgirood haleellaa shororkeessummaati jedhanii qeeqanii jiru. Oduuwwan galgala kanaa kanneen turanii sagantaalee wiirtuu miidiyaa biroo waliin turtii gaarii qabaadha.